koronaa birigee jedhama. Akka maatii tokkotti akka faamiliitti yookaan ilaalama. Isaan kun egaa koronaa birigeen kun gosoota adda addaati qaba. Gosootni kun yeroo adda addaatti kan baramanii fi kan miidhaa adda addaa geessisaa turanidha. Keessumaatii amma gara gosa torbaffaadha koronaa vaayirasiin inni amma jennu kuni COVID-19 kan jennu kun jechuudha. Isa dura egaa koronaa vaayirasiin kuni kanneen alfaa jedhaman, beettaa jedhaman akaakuu afran tokkotu jiru. Akkanumas immoo san booda SARS kan jedhamutu dhufe. San booda MERS kan jedhamutu dhufe. Amma immoo COVID-19 kan jennu kuni SARS-CoV-2 jedhuuni jechuun SARS Corona Virus 2 jedhanii waamu. Ammoo maqaa dhaabbatni fayyaa addunyaa kenneefiitiin COVID-19 kan bara 2019 irratti argame koronaa vaayirasii jechuumadha gabaabaatti. Baranni itti argame yookaan eegalarree kaasanii maqaan kun kennameef jechuudha COVID-19 kan jedhamu. Walumaa gala jarri kuni maatiima tokkodha jechuudha. Koronaa vaayirasii kan jedhamu kanatu akaakuu adda addaa ta'etu jira jechuudha. Egaa koronaa vaayirasiin inni amma kun inni koronaa vaayirasii 19 jennu kuni Chaayinaa keessaa magaalaa Wuhan jedhamtu irraati eegalee. Egaa haala inni itti ka'e kana yeroo hundumaa koronaa vaayirasoota kana hunda reservoir kan jennu yookaan bineensota keessaa bakka keessatti wal horantu jira. Achirraa ka'aniitu immoo amala jijjiirratanii gara namaatti yookaan gara bineensa kan biraatti darbu, bineensa kabraa sanarraa immoo namatti darbu. Yeroo hunda reservarii jalqabaa ta'e kan fayyadaa ture koronaa faamilii kana kan maatii koronaa vaayirasii kana hundaa fi simbira halkaniidha. Simbira halkaniitu sababa jedhamee yaadama. Simbira halkanii kanarraa gara adda addaatti darbaadha as ga'e jechuudha. Kanneen gaalatti darban jiru, kanneen adurreetti amma fakkeenyaaf SARSiin kun akaakuu adurreettidha kan inni darbee sanarraa immoo gara namaatti dhufe. Kanneen MERS jennu kun immoo Middle East Respiratory Syndrome kan jedhamu kun inni kun immoo simbira halkanii kanarraati gara gaalaatti ture. Gaalarraa immoo gara namaatti ture. Isa alanaa kana ammas koronaa vaayirasii kan bara 2019 kanas maal jedhu simbira halkanirraati gara walakkaan nyaata bishaan keessaa ba'u kana jedhu walakkaan immoo peenguliin kan jedhamtu bineensi kun afaan Oromoodhaan maal akka jedhamtu beeku waan akka xaddee fakkaatti xaddee waan fakkaatti wayii dhagaruu kanneen biraan akka bofaatti illee jedhu isaan kanarraati gara namaatti dhufe kan jedhan jiru jechuudha. Haala kanaan egaa vaayirasiin kun kan inni miidhaa namarraan ga'u. Miidhaa namarraan ga'uudhaaf egaa amma inni guddaan namarraan namatti kan inni darbu wannan ammasi jedhe kun simbira halkaniidhaa bineensa kabiraattu jira sanarraa namatti dhufaa kan jedhu kuni hundi yaaduma kaka'aa jiranidha. Qulqullaa'anii kan lafa taa'an ta'uu baatu iyyuu garuu namarraa namatti darbaa jiraachuusaadha kan qulqullaa'ee jiru jechuudha. Namarraa namatti akkamiin darbaa seedutti deebina inni ilaallaa jechuudha. Tole, mee Dr.Obsaa gaaffii sanarratti yaada maalii qabda mee? Yaadni Dr.Caalaan sirriitti bal'isee ibsee koronaa vaayirasiin qaama ilma namaatii fi bineensota keessaa yeroo ilma namaatii fi bineensota beeyladaa wajjin yeroo dheeraaf ture. Strainiin afur yookiin shanyiin afur bara 1960moota keessaa jalqabee kanuma dukaalloo yookiin akka namatti beekamaa ture. Ammoo haaree ta'ee mul'ate bara 2002 SARS bara 2012 MERS kajaamu ammoo ka 2019 barumarra dabarte kana argame strainii haaree yookiin shanyii haareeni vaayirasiin maqaan isaan kannanii SARS COVID-2 jedhanii dhibeen inni nama kaasu immoo COVID-19 Corona Virus Disease 19 jedhameeti moggaafamee jira. Gabaabumatti vaayirasiin qilleensi addunyaa kun guutuu kanaan guutamee jira. Midhaan nuti nyaannu, hafuurri nuti hafuurfannuu fi hoggaa haasofnu luqqin kunuus vaayirasoota hedduu qaba. Vaayirasiin waan jarmi jaamu keessaa tokko akka gartee
COVID-19 maatu dhukkuba kanaatu haaree malee jarmiin ilma namaatiif haaraa miti. Keessattuu jarmiin akka baakteeriyaa faan qaama xuuxxii yookiin digestive tract kana keessaa ka osoo simmiine jiraatu jira. Kun immoo faayidaa akka qabu jira jarmoota kana keessaa. Vaayirasiinis qaama keenya seenee osoo dhibee nutti hin finne hedduutu jira. Immoo sanaa dhufu hunda yookiin winter months bakka manaa fi Dr.Caalaan Awurooppaa jiraatu malee lafa keessa jiraanna higher latitude waan jedhamu kana keessatti yeroo badheessaatii fi gannaa kutaalloo adda addaa nama kaasuudhaan vaayirasoonni community acquired Koronaa Vaayiraasii difqakoota namoonni kaasanii kan irraa haasawaa jirru kun immoo waan addaa tamsaasni isaa saffisaan deemu ammoo gaagaama lubbuu irratti illee nama geessu dhukkuba haaraa dhukkuba mara dabarre kan dhufe waan ta'eef kana adda baasanii mata qabachuun hedduu barbaachisaadha. Tole egaa dhukkuba kanaan namoonni qabamanii mallattoolee akkamii ofirratti argu yookiin isaan irratti mul'achuu danda'a? Mee Dr.Obsaa atumti dhimma kanarratti koomentii godhiitii kallattiidhaan gara Dr.Caalaatti haa darbu. Galatoomi. Wanni dhibkaan isaa yookiin mallattoon asxaan irra deddeebiidhaan dubbachaatuma turre haa ta'uti dura vaayirasiin kun billiitii qaama keessaa coraa qaama keessaa eessa miidha jennee ilaallu. Dhukkubni faallii yookiin infection jennu kuni qaama ilma namaa kamtu addunyaa wajjin wal qunnamtii qaba to the outside environment. Hafuurfannoo respiratory systemii, digestive tract jara lameen kanaa fi halluu yookiin gogaa keenya billiitii qaama keessaa jirru kuni outside world addunyaa wajjin yookiin qilleensa alaatii wajjin walitti dhufeenya qaba. Keessattuu ammaan tana respiratory system hafuurfannoo billiitiin hafuurfannoo kuni funyaanirraa jalqabee afaaniin hoggaa seenu huuruu keessa darbee trachea yookiin tuubboo silaa karaa sombaa gaddeemtu tana qilleensa alaatii wajjin walitti banaadha. Faalamuudhaaf carraa guddoodha jechuudha. Haa ta'utii faalamuudhaaf wanni silaan nu faalu kuni billiitii tana seenuu qofa osoo hin ta'in coraa billiitii keessa daddabranii lubbuyyee yookiin seelii qaamaa seenuu qabanii eega seenan immoo achi keessatti amma vaayirasii irraa waan haasawaa jirruuf achi keessa wal horanii tarsaasanii bahanii lubbuyyee sanarra rakkoo fidu achi booda immoo akka gartee waliigalaatti qaama hafuurfannoo kana dhibee irra geessu qabanii eega dhibee irra geessan booda kan nutti mallattoo ta'ee mul'atu. Gaafii kee deebisuudhaaf mallattoon isaa hafuura nama cichisiisu deebiiti ammaas qaliiloo yookiin furrii funyaan keenya keessaa nama dhangalaasisu laagaan nama nyaachuu yookiin nama dhukkubu deebiiti systemic illness jedhanii amma bakka gartee infect godhe faale kana bira dabre immoo waan akka mataa nama dhukkubsu headaches leeydaa yookiin qaama oowwaa qaama namatti ol kaasu kan biraan maas nama jaanjeessu yookiin namni tokko confusion kunis hanquu gartee qilleensaatiif jecha wanna nama godhu billiitii hafuurfannoo bira dabree ammaas nama ni teessisa yookiin nama albaasa kan jennuun ala nama baasa jechuun albaasa jennu kun ala baasuudha namni keenya akkaataa itti fayyadamu kana beekuu qabna. Yoo nama kana albaasuu yoo gateessu ta'es keessattuu rakkoo hafuurfannooti wajjin walitti qabatee COVID-19 kun waan sanis nama fiduu ni danda'a. Nama dadhabsiisu ammaas fatigue kanaas nama fiduu ni danda'a. Wanni immoo sign flag yookiin mallattoon cimtuun jaamee laakkamu hafuura nama cichisiisuu fi leeydaa temperature yookiin oowwaa nama kaasu lakkoofsisaa akka biyya faranjii biyya Ameerikaa kanatti lakkoofnu Fahrenheit 100.4 degree Fahrenheit ol hoggaa ol ka'e leeydaan sun leeydaa laaftuu osoo hin ta'in rakkoo hamtuu qaamni keenya rakkoo hamtuu keessa jira jedhee nu agarsiisu waan taateef jecha wanni lameen sun haalaan kan laalamuu qabu. Asxaan isaa kana fakkaata. Tole guddaa galatoomi Dr.Obsaa nuuf kaasteetta keessumaa mallattoolee namarratti mul'achuu danda'an namni dhibee kanaaf yookiis vaayirasii kanaan saaxilame mee Dr.Caalaa sanarratti waan dabaltu dabaliitii kallattiidhaan wanti kun talaallii yookiis immoo
qoricha yookiis dawaa addaa ni qabaa? Wal'aansi addaa kennamuufii jira? Waan Dr. Obsaan dubbate sanatti dabalii gaaffii kana immoo bifa addaan naaf kaasime. Baay'ee galatoomii Dr. Obsaan waan hunda kaase waan amma mallattoolee isaa fi akkaataa itti dhukkubni kun deemee qaama keenya hubu keessatti jechuudha. Tarii waa dabaluudhaaf namni keenya hubachuu kan qabu keessaa inni guddaan wanti kun akkuma sila Dr. Obsaan jedhee utaalloodha. Heddumminni isaa jechuudha. Ammoo gadi bu'ee yeroo somba qabatu kana dhukkuba qorraa jenna yeroo baay'ee afaan Amaariffaadhaan takka saambaa michi jedhu garuu wantichi pneumonia kan jennudha. Viral pneumoniaadha. Rakkoon isa kanaa kanneen biraarraa adda godhee aga kana du'aatii adda addaadhaaf kan nama saaxilan keessaa tokko haala talaallii keetti booda deebi'uudhaaf akka amma Dr. Obsaan kaayetti somba keenya kana hedduu yeroo miidhuudha. Qilleensi kun yeroo nu hanqatu irra darbee egaa qaamni keenya kanneen biraallee miidhamuutti fufu jechuudha. Kanaaf egaa amma sombii yeroo dadhabu kanatti sombii hojiinsaa wantoota gubataa ta'an qilleensa gubataa baasuu fi qilleensa qulqulluu gashuudha kana hojjechuu dadhabaa jechuudha. Dhumni seelii somba keenya alveolaa bakka jedhamtutu jirti ishee dhumtuu kana keessa bishaan adda addaatu kuufama qaamni keenya ofirraa faccisuudhaaf gaafa sochii godhu jechuudha. Sun egaa bakka qilleensi itti galuu dhabeetu numaayyuu seeliin sombaa isheen xixiqqaan kuni kollaapsi gooti hin cuccufatti jechuudha hin dadhabdi. Soba sun garamitti deemaa kaleen illee takka dhiigni keenya illee bakka adda addaatti inflammation jenna qaamni keenya ofirraa faccisuuf yeroo waa gaggeessu kana ofuma isaatiin of dadhabsuutti deema jechuudha. Sunis maal dhataa wanta inni faccisuudhaaf keemikaalota qaamni keenya oomishu kun hidda dhiigaa kana babal'isuutu dhufa babal'isuu kana keessa dhangala'aan dhiiga keenya keessaa gara bakkeetti seelii keessaatii gara seeliin alaatti yayyaa'utu dhufa. Sun egaa dhiiguma keenya illee isa naannee kalee bira dhaqu isa onnee bira dhaqu isa sammuu bira dhaqu kana hanqisuutu dhufa. Sun egaa deemeetu kalee illee dadhabsaa onnee dadhabsaa du'aaf saaxila jechuudha. Yeroo baay'ee kanaaf amma booda kaasuu dandeenya Dr. Obsaanis kaasuu mala manni yaalaa gurguddaanii fi meeshaalee gurguddaan kanneen akka mechanical ventilator jennu kanneen kanaa fi meeshaa ga'ammaaf nu barbaachisaa ta'edha. Isuma qabaatanii immoo afur dadhabaa jiru. Garuu gara talaallii ati jetteetti dhufuudhaaf haga ammaatti egaa saayintistootni bakka hedduudhaatii irratti kan isaan dhiphataa jiran ekspertootnii fi saayintistootni infectious disease gurguddoon sodaa guddaadhaan kan isaan koronaa vaayirasii kana kaasaa jiran haga ammaatti qorichi hin jiru jechuudha. Harka hedduu haga ammaatti talaalliinis qorichis hin jiru garuu gaarummaan inni kar tokkoon qabu harki hedduun ofii isaatiin namni ofirraa faccisu qaamuma keetu ofirraa faccisee dandamachuu danda'uu isaadha. Ammoo kun nama hunda keessatti ta'aa jechuu miti jechuudha. Qorichootni tariitii recommended jedhamanii yaadaman jiru isaan kuni ammallee maayinni kuni falmii jala jiru. Chloroquine kan jennu jiru waan akka buseedhaaf fayyadamudha wanti kuni ni fayyada jedhanii yaaduu garuu haga ammaatti wanti qulqullaa'ee kanadha hin jedhamne. Kanneen qorichooti kabiraallee jiru kanneen akka qoricha vaayirasii HIVdhaaf fayyadanii keessaati akaakuun recommended ta'an jiru. Isaan kunillee haga ammaatti ragaa quubsaadhaan bu'aa akkasii fidu jedhamee wanti taa'ee hin jiru. Garuu iddootti kan recommend godhan jiru tarii isa kana tarii yaaluu danda'u yeroo critical ta'e namni tokko ciisu manni yaalaa inuma kennataa garuu haganatti sun bu'aa qabeessadhee qorannoon lafa kaa'ee waan humna sii kennu miti talaalliin gahaas hin jiru. Mee Dooktar dhimma kanarratti maal jetta? Mee isa kanarratti waa jedhiitii kallattiin gaaffii itti aanutti kan jaa? Yaa talaallii hin qabnu jenne wanni talaallii yeroo hedduu kaafnuu fi vaayirasoonni kuni hoggaa qaama keenya seenan qaamni keenya namni hoggaa akkanumatti deemu laafaa fakkaatan uumaa rabbiitiin qaamni ilmi namaa hedduu jabaadha. Kana keessa akkuma namni hoggaa televizyiina irratti ilaalu mootummaan tokko taankii fi gartee roopilaa lolaa ammallee wataaddara ganda keessa eeguu fi ammallee reediyaatara yookiin waan
yaapha dhufu yookiin diina alarraa dhufu ittiin to'atan hedduutu jira. Akkasumatti qaamni keenya qaama ittisaa ofii qaba. Qaamni ittisaa kuni waa sadii gurguddoo irraa jechuu dandeenya. Sunis maali? Qaama keenya kana keessa yoo wanni qaama keenyaan ala ta'e karaa jarmiitiin haa ta'u, lubbiyyeen yookiin seeliin takka immoo urmii hanga qabaattu jira. Yoo dalagaa sii wixattee dulloomtu taate, there is programmed cell death yookiin apoptosis jedhanii yoo kani xurataan baane taate qaamni ittisaa kun sanillee sarbee godhee ilaalee mancaasuu danda'a. Karaa lamaan ammaas yoo turamte yookiin qaamni kee miidhame ta'e repair, body repair, tissue repair jedhanii akkuma makiinaa kee fuutee garaaja geessitutti qaamni immune systemii kun qaama keenya kana repair godhuuf yookiin suufuudhaaf yaalii godha. Kanaafuu talaalliin maal gargaarti? Yoo vaayirasiin tokko heddumminaan ilma namaa gaaga'u jiraate, saayinsistoonni dura vaayirasiin sun maal akka ta'e ilaalanii achi booda maal jennaani genetic makeup of that virus, nucleic acid sequencing jedhanii waan adda addaa godhaniiti eenyummaa isaa baranii. Kan booda immoo yoo vaayirasiin kun pirootiinii adda addaa qabaa, golba qabaa, golba isaa kanarratti maarkar jedhaniini maark godhuu danda'ama. Qaamni keenya akka waan san baree waggaa vaayirasiin fuuldura dhufu biliitii qaamaa waggaa seene osoo seenee miidhaan geessinetti qaamni keenya hoggusuma harkaa ijaatiin akkuma namni kun bar ganda kana keessatti hattuudha. Awwa bar namni kun ganda kana keessatti badii akkanaa balleessa waggaa jaan mallattoo ittiin beeynu sani qaamni kun akka horu godha. Qaamni ittisaa kuni beekee firraa akka ittisu godhuu fi waan san godhanii. Sanumaa fi talaalliin deddeebitee waan kana keessa taati. Talaallii gadittoo wanni godhamu maali? Supportive care jedhanii. Supportive care jechuun wanni kun hanga danda'ametti gartee qaama keenya gargaaree gargaarsi qaama keenyaa kuni supportive carein kuni sombifaa yoo kan rakkatu taate akka reefu dooktarri kaasetti Dr.Caalaan kaasetti somba kana Hello, doctor. Hello. Dr.Caalaa, mee Dr.Obsaan rakkoo teeknikaa isa mudateen bahee jira. Haa ta'u yoo rakkoon jirtaalaa? Ani jira. Dr.Obsaan jedha. Tole egaa Dr.Caalaa kallattiidhaan mee yoo akkas ta'e namni akka namaatti maal of eeggannoo gochuu danda'u qaba? Jechuun yoo wanti kun kana fakkaate maal gochuu danda'u qaba namni akka namoomaatti? Tole baay'ee galatoomi. Tarii Dr.Obsaan eegalee waan xumurree irraa tarii waan talaallii waa xiqqoo jechuudhaa fi talaallii isa jedhu kana ammaaf nuni yaaduun uumaa tokko sana nun barbaachisu yeroo ammaa kun yeroo ariifachiisaadha, emergensiidha wanticha turu. Talaalliin silattis kan inni malu warra dhukkubsateef utuu hin taane warra qabameef utuu hin taane akka ittiin qabamne qaamni kee waan ittiin ofirraa faccisu kana akka ijaarratee taa'ee of eeguuf jechuudha. Siigalee dursitee fudhattaa sana booda qaamni kee akaakuu vaayirasii kanaa kan fakkaatutu kennamaa fi waan kana fakkaatuudhaaf waan ittiin faccisu keemikaalota qopheeffateetu taa'a jechuudha. Yeroo vaayirasiin kun seenuu dafeet ofirraati ajjeesa jechuudha. So kuniin oomishuu dhumti isaas yeroo dheeraa fudhachuu mala. Oomishaanis immoo uummata addunyaa kana biiliyoona 7 yookaan 8 kanaan waliin ga'uunu gatii dhumti isaayyuu innuu eenyuun dura qaqqaba eenyuun booda qaqqaba waggaa meeqa booda qaqqaba. Inni kun hundi waan jiruu fi keessumaatii biyyoota guddataa jiran kanneen akka Afrikaa, akka naannoo keenya Itoophiyaa jedhaman kanaa fi isa kanarratti tun taane falli guddaan dhukkuboota akka kanaa saffisaan tamsa'an kanaa fi preventionii malee curii jechuudha. Preventionii kana keessaa gaanni tokko talaalliin haadhi biyyuu malee ofuma keetiin akkamittiin of miliqsitaadha jechuudha. Inni guddaan egaa amma waan kanarratti wanti ta'utti jiru
haala ati ittiin of eeggachuu qabdu yeroo baay'ee egaa repeatedly ka'eera haasa'ameera namoota nuffisiisuu hin ta'in malee namoota quban qabaanneefis darbuu malaa namni keenya ni dhagaa inni yaanna. Inni guddaan asirratti maalidhaa? Stay homeidha amma. Namni hunduu kan jechaa jiru stay homeidha. Namumarraa baqadhuu mana kee taa'idha. Aga dubbiin kun dhukkubi kun gar tokko fallisaa gar tokko deebi'utti jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Amma yeroo inni itti atattamaan adeemaa jiru kana keessatti manuma kee taa'uudha malee yoo baatee yoo namoota wajjin wal qunnamte yoo adda addaa oolte balaanaatti yookaan carraatti saaxilamuun inuma jira jechuudha. Isa kanaaf inni jalqabaa stay homeidha jechuudha. Jechuun self quarantine kan jennu jechuudha. Ofuma kee quarantine of galchuu jechuudha. Inni kabiraan social distancingidha. Yoodhuma baatellee namoota wajjin akka malee wal makuu dhiisuu walirraa fagaattee taa'uu bakka hundatti jechuudha. Inni kabiraan waa hunda keessatti harka kee dhiqachuu jechuudha. Yoo baatee galtu yoo waan tokko tokko gootu keessumaatuu harka keetiin ija kee funyaan kee afaan kee hin tuttuquu hin qabdu jechuudha. Isa kana inni gurguddaa jedhamee yaadamu mana taa'uudha. Of limit gochuu jechuudha. Yookaan immoo namootarraa fagaattee socho'uu jechuudha. Yookaan immoo harka kee yeroo adda addaatti daddabaltee akka gaariitti saamunaadhaan dhiqachuu danda'u jechuudha. Utuu harka kee hin dhiqatiin ija kee funyaan kee afaan kee tuttuquun waan hojjettu waan nyaattu waan adda addaa kana gochuu dhiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Waa'ee tuttuqqii kanarratti egaa booda itti deebi'uu mallaa qodaalee hedduu illee hin tuttuqxa harkuma kee qofamne akka qofa dhiqachuu qofa ga'aaminii maaliifii qulqullummaa guutummaa mana kee keessaaf waan fayyadamtu akkaan eeguun baay'ee si barbaachisa jechuudha. Kanaaf egaa hand sanitizerii wanta jennu kana yookaan jeelii alkoolii kana fa'aa warri qaban dansaa isa yeroo hunda fayyadamuun ni malama. Yoo sana hin qabaanne illee immoo yaada keetti maal tuquun qabaa maal tuquun hin qabu maalirraan of eeguu qabaa. Yoo waa tuqxee jettu deebitee dhuftee wantoota si yeroo hunda tuttuqxu waan akka kompiitara kee waan akka moobaayila kee waan akka balbala kee waan akka qodaa kee tuttuquurra dursitee harka kee qulqulleeffachuun akkaan si barbaachisaa jechuudha. Kana jedha hanafetti tarii Dr.Obsaan taabuutu. Mee Dr.Obsaa yaaduma kaasee fufiiti yoo ta'uu baate kallattiidhaan garuu wanti haasa'aatti jirru nuyi akka namaatti of eeggannoo maalii gochuu danda'uu qabnaa isa jedhu dhagaa. Yoo yaalli barbaachisu hanga barbaadame hin jiraatu ta'e nuyi akka namaatti maal of eeggachuu danda'uu qabna isa jedhudha. Tarii gara sanatti otoo hin darbiin Dr.Caalaa booda yoo dagadheef na of kolchi qaama keenya tuttuquu kanarraa of qusachuu kan jedhu kaasteetta. Jechuun matumaayyuu naannoo fuula keenyaa, ija keenyaa, funyaan keenyaa kan jedhu waliin kaasteetta. Dr. Mesfin Ittaanaas dhimma kanarratti yeroo darbe waanuma kana nuuf ibsee ture Dr. Naomi Abdurrahman waliin miseensotuma Dr.Obsaa faati jarreeni fuula kana tuquun xiqqoo ishee yookiis funyaan kana tuquun jechuun erga sanaa kan jiran of kolchaa malee jechuun natti bareera waan itti addiktii ta'a tokko lama jira waan ta'eef isa kanarratti maal gorsitu Dr.Obsaa? Hoggaa harkaan hin tuqin hin jaanne ijoollee xixiqqoo amma ijoollee manaa qabaatte hin beeku. Yoo hin tuqin jaaniin deemteetu itti waan sani harki namaatis hoggaa waan akka dhiisitu hin jaan hin dhiibtu. Duraan gaafa silaa rakkoon kun hin jirre duraanumaa if tuqaa turte amma guyyaadha. Awareness qabna jechuudha. Tuquu keetu amma beekaa jirtu malee duraanis keessattuu hoggaa namni stressii jala jiru yookiin cinqaa jala jiru maali? Rifeensa kana fa'aa fooqu jira funyaan iftuu itaa kaniifuu hogguma gartee wanta qalbiidhaan laaltee waan godhu jirtu beekta sanumaa fi hanga danda'amutti isin tuqinaa jechuun sini amala duraan qabnu dhiisuu jechuudha. Amala duraan qabnu keessaa itti tuquun hangafa keessattuu funyaan harkaan haasawaa amma akka Doonaald Tirampittiin harkaan haasawaa eegale amma tana inni argaa jira. Saniifuu wanni godhamu itti tuqaa kana keessa rakkoo jira. Kunis maali harki keenya kun waan adda addaa qabataa hulaa boggaa bananii qabannaa kompiitara kanarratti hattifanneetuma akkana jennee achi booda ammaas deebinee tuttuina namni biraa dhufee kompiitara kana fayyadamee yoom quban qabaanne funyaan hoggaa isaa nyaatan ija ifrigaa afaan if tuqaa sanumaa fi ifin tuttuqinaa jaanii jechuudha. If eeggannoo keessaa tokko hangafni sanii kun immoo
harka reefuu dooktareen dhiqadhaa jee xiqqaatu sekondii 20 bishaanii fi saabunaan dhiqadhaa jenne amma rakkoon biyya teenya akkuma beektanitti biyyi Itoophiyaadhaa duubatti hafummaa isiitiif waan sila bu'uura jireenyaa ta'an bishaan qulqulluu dhabuu, karaan jiraachuu dhabuu, manni hakimaa ammaas gahaa ta'ee tajaajiluma biraatu osoo COVID-19 dhufinu qabaachuu dhabuun sun hunduu rakkoodha. Hanga danda'amutti gaa if eeggannoon tun hedduu barbaachiftu hoggaa xifannuu fi hoggaa qufaanu xiqilee cabsannee akkana jechuu namarraa achi garagallee attifachuu yoo maarabii yookiin gasaroo qabaanne san keessatti attifannee dachaafne wanni sun faan dhiqamuu barbaachisa. Hanga danda'ametti fuula itti dhabuudha. Ammaas space yookiin daangaa haga tokko namarraa fagaachuudha. Kun yoo namni waan kanaan shakkamu ta'e manatti ooluudha. Nama biyya teenyaati nama fakkeenyaaf nyaata akkanaa bitadha mana kaayandha jechuun nama dirdi yoo haddaara qabaatan yoo buna qabaatan san gurguratanii midhaan bitatanii midhaan ol kaa'achuu qabanii yoo sanuu namaaf ga'eeti ni beekna hawaasni keenya dadhabina guddaadha qabna akka hawaasa biyya keessaatti haa ta'uuti amma lubbuun tun yoo jiraatte qofa lubbuu tana jiraachisuun hedduu barbaachisu waan taateef gorsa kana hundaa'u gorsaa jirra. Ummata biyya keessaarra beeknee osoo hin ta'in wanni nuti beeknu immoo vaayirasiin waan nama gootuu fi biyyoota Awurooppaa fi Ameerikaa keessatti godhaa jirtu waan beeknuuf akka waachaa jirra. Waan kana galtee dhugumatti qalbiidhaan gurra qalbitti qooyituun dhaga'uun hedduu barbaachisaadha. Gorsa kanarra deddeebineetu dubbanna ammaaf ittifni hedduu barbaachisaadha. Tole mee waanan kaasirratti kooment erga gooteen booda Dr. Caalaa achumaan akka daddarbuutti mallattoo isin kaastan yookiis kallattiin daddarbuu danda'u keessaa gama qilleensaa kunillee yaanni jedhu jira. Keessumaa yoo qilleensa keessatti darba ta'e qilleensa keessa yeroo hagamii turuu danda'a. Kana jechuun immoo qilleensa baafachuun dirqama uumamaati jechuun oksijiinii ol fudhannee kaarboon daayoksaaydii baasuu waanuma jiru. Sanarraa of qusachuutu danda'ama moo akkami? Egaa isa kana faana wal qabsiisnee moga Dr. Obsaan waan amma xiqqoo jalqabetu jira keessumaa haala dinagdee biyya keenyaadha. Imaammatumti biyya keenyaa maal fakkaata? Imaammanni fayyaa kana faana wal qabatee rakkoo kana qolachuuf haalli jiru maal fakkaata? Akka taajjabduuf ilaaltutti egaa sadarkaa garagaraadhaan illee hojjechaa turteetta sabateef muuxannoo qabdu ati nuuf kaasuma dandeessa egaa Dr. Obsaan itti fageenyumarra taa'eeti waa taajjaba namoota itti qummalee kana qabatamatti baay'ee beekuu dhiisuus ni mala waan ta'eef. Baay'ee galatoomii. Haala daddarbaasaa kana keessatti amma Dr. Obsaanis tuqeera akka ergaatti kan nu laannu inni tokkoffaa akka hin qabamneef maal gootaadha. Inni lammaffaan yoo qabamte akkamittiin namoota kee maatii keessee kanneen biraa irraa of eettista qusattaadha. Kabiraan tarii yoo maatii keessaa namni qabame jiraate akkamittiin of eeggannoodhaan nama kana gargaartaadha. Kana sadan namni keenya hubachuu qabaa jechuudha. Inni jalqabaa akkuma amma kaasaa turre kana egaa waan hundarraa of eeguu kanadha. Uummata keessa gadi ba'anii ooluurraa mana taa'u. Yoo mana taa'uun dadhabame illee namoota keessa baay'atanii socho'uurraa of qusachuu, of irraa fagaatanii dhaabbachuu. Namni lamayyuu waliin dhaabbachuu hin danda'amudha jedhu amma biyyoonni guddatan kuni namni lamayyuu meetira tokko kan isaa walirraa fagaachuu qabaa jedhu. Isa kana qofa egaa dubbii ammatti fitte immoo deemee egaa harka dhiqachuu maal utuma jennu kana hundatuma jennu iyyuu haalli qilleensa keessa jiraachuu isaa kun kana dura yeroo baay'ee diroopileetii qofadha yookaan immoo dafeetu lafa bu'aa yeroo namni sun hattiffatu yookaan qufa yeroo gabaabaa tura kan jedhutu ture amma garuu egaa aerosol kan jedhan kana qilleensa keessa turuu mala kan jedhu sa'a 6 haga 12 turuu danda'aadha. Kana jechuun kutaa kana keessatti namni kanaan qabame qufa'aa ture yeroo ta'e fakkeenyaaf yookaan kaafteeriyaa ta'uu danda'a yookaan hoteela ta'uu danda'a yookaan baasii ta'uu danda'a yookaan xayyaara ta'uu danda'a yookaan tireenii ta'uu danda'a. Kana keessatti egaa yoo xiqqaatee sa'a 6 haga 12 tura taanaan namichi kun ganama seenee qufa'aa oole yoo ta'e ati sa'a 6tti yookaan galgala 12tti godhattee carraa vaayirasii kana fudhachuutu jira jechuudha. Kun egaa balaa guddaadha jechuudha. Hagam tura isa jedhu kana inumaayyuu bakka adda addaatti odeeffannoo baay'ee wal rukutantu jiru. Tokko markaboota keessa guyyaa 17 keessa boodallee argameera kan jedhantu jiru markabattiin namoonni baay'ee deeman kana keessa.
Kanaafi akkaataan turtii isaa fi maalirra turaan kun sibiilota adda addaarra guyyaa 3 turuu mala kanneen kaan immoo qodaa adda addaarra guyyaa 9 ture kan jedhantu jiru. Kanneen kaan immoo even fruitii adda addaa namni qaqqabee gadhiisu kanarrallee yeroo xiqqoo haa ta'ullee malee turuu danda'a kan jedhantu jiru. So kanaafi bilcheessinee nyaachuu akka qabnuu fi qilleensa kam keessatti illee of eeguu akka qabnu mana taa'uun kanaaf jechuudha faayidaan isaa. Kanaaf amma biyyoonni gurguddatan hedduun kunoo ani hin guddannes ta'anii quarantine kan isaan more stay home dhaan isaan filatanii jiran jechuudha. Social distancing akkuma jirutti ta'etti aanee kan jiru ta'eetu jiru jechuudha. Kun egaa maalin jechuu barbaadeetanii isa qilleensa keessa adeemu kana maal goonaadha yaadi kee? Oksijiinii malee jiraachuu namni hin danda'u akkam goonaadha dhugaadha. Otoo danda'ame namoonni biyya gurguddatanii fi resources isaa qabanii isaan iyyuu yeroo dheeraaf itti fufuu hin danda'anii maaskii yookaan kan fuulatti galu kana kan qoratame kan gaarii ta'e kan vaayirasiin kun akka hin seenne gochuu malu isa kana argachuu danda'u hedduminaan kanneen akka N95 jedhamu maaskii akaakuu adda addaatu jiru. Namoonni baay'een carqii hodhaniillee niittisa kan jedhanii yaadan jiru ani isa kanarratti xiqqoo yaada koo nan qusadha. Kanarratti ani supporting godhu suni confidence hin taane yookaan ofitti amanamummaa hin taane sii kennuu mala malee vaayirasiin tokko carqii tokko keessa hin luuqu jechuun vaayirasiin kun baay'ee sadarkaa xiqqaatti kan inni jiru. Isa kanaafi carraa maaskii kana namni hunda argachuu eessattiyyuu hin jiraatu. Kanaatiifidha namoonni kun amma warra akka biyya Hindii 1.3 or 2 billion people quarantine keessa gashanii kan jiran jechuudha uummata. Siigalee kanaafi sodaa guddaatu jiraayyuu nama biliyoona tokko ol manatti hidhanii jiru jechuudha. Gadi ba'uudhaan illee nama tokko amma kaleessa dubbisaan ture har'aa nama tokko poolisiin reebee ajjeeseedha gadi ba'ee jennaan. Aannan bitachuu baheedha. Egaa maalidha ajjeesuun isaanii sirrii ta'uu baatuyyuu yaaddoon jiru gadi bahuudhaan yookaan socho'uudhaan dhukkuba dhufu kana hagam akka nama biliyoona 1.3 humna ishee beekti Hindiin biyya hiyyeettiidha. Biyya saba bal'aa qabdudha. Akka biyya sanaan nan beekan lamaan tokko dhaqeera. Akkaataa itti uummanni sun socho'uu fi haalli hundi isaa baay'ee ukkaamamaadha. Sana keessatti haalli kun babal'achuu eegalee jennaan isa dhumaasii ta'a jechuudha. Kanaafi humna hin qabnetti uummata ukkaamamee jiraatutti uummata iyyummaa keessa akka malee gadi bu'ee jiraatutti ati hanati gochuu qabdu inni jalqabaaf filatamaan dhukkubni kun akka biyya kee hin seenne gochuudha. Egaa yoo seene immoo uummata kee kana akkaan dirqiidhaanis ta'u sochii dhaabuudhaan sochii kana baay'ee xiqqeessuudhaan namnu akka walitti hin dhufne gochuudhaan dhukkuba kana to'attu malee keessumaa biyyi hiyyeessii fi biyyi ganaa guddataa jiru balaa guddaarra akka ga'uu danda'udha jechuudha. Tarii egaa haala amma jettee gara haala biyya keenyaa wajjin wal qabatuu fi guddina biyya keenyaaf haalota tokko eegumsa fayyaa biyya sanaa jiru irratti naan itti dhiyeenyaan hin hojjedheera akkuma ati jette dhiyoodhaa waggaa achi keessan ture. Bakka adda addaatti haala adda addaadhaan responsibility muraasas ta'u malee sochii hojjedheera. Haalota rakkisoo ta'anii kanneen dhukkuboota jajjaboo MDR TB kan jedhaman multi drug resistant warra ta'an kanallee iddootti hospitaala bannee yaalaa turretu jira. Nama muraasa kana yeroo itti yaaltullee yeroo itti siigalee iddoo tokkituutti nama tarii 30 hin caalle kanaafillee maaskii ittiin ogeessi dhandhee ijara kanaaf to'annullee yeroo itti dhabnu yeroo itti rakkannutu ture. Wanti biyya sana jiru kanneen hanqina nyaataadhaan daa'imman baay'ee miidhamantu jiru iddoo hedduutti jechuudha. Warroota kanaaf leenjii akka biyyaatti illee kennaan ture bakka hedduun naanna'aa ture biyya sana keessa argaan ture. Gaggeessummaarras taa'ee sappilaayii qoricha biyya sanaa akkamitti akkati fudhattu hunda isaan beekan ture. Qoricha tokko ati hidhattee biyya suni sappilaayii faarmaasiin biyya sanaa kan isaan ittiin dhiyeessantu jira. Qaamni sana to'atu jira. Akkaataa isaan itti biyya alaadhaa gashan akkaataa itti deemtee kana fudhattee gara naannoo keetti gara hospitaalaatti gashuu dhumtillee qorichootuma emerjensii ta'anii dubartii deessuuf illee ati har'a maadanzajaa kan jennu qoricha diilalleessaa kana argachuun illee hagam akka jabaataa ta'e waan hedduutu jira jechuudha. Saba sana yeroo ilaaltu uummata biyya sanaa akkaataa istiraakcharii
fayyaa isaanii mini kan rakkoo qabu caasaa fayyaa yoo ilaalte haga ta'e ani gaariyyuu natti fakkaata akka biyya guddataa yeroo tokkotti garuu caasaan qofti taa'uun uumaa tokko hiikan qabu leadershipiin akka maleedhaan hamaadha akka malee jigaadha akka malee badaadha waan hedduutu jira jechuudha naannootti illee equalitiin hin jiru biyya sana keessatti ati gaafa laaltu federal ministryidha wanti tokko kan dura bu'ummaadhaan hoogganu warroota naannoo isa jala jiran kana akkaataatti ilaalanii fair distribution adda addaa hin jiru ishuma jirtu iyyuu jechuudha dursaniitti qophaa'uun baay'een hin jiru so haala kana keessatti biyya sanaaf wanti malu waan hedduu isaan kaasuu danda'a waan hedduu isaan beeka waan baay'ee keessan darbeera jechuudha caasaa isaan hunda isaan beeka haa ta'u malee biyya sanaaf yeroon itti darbeen jedhan carraa guddaa golden opportunity dhaban they missed it kun immoo sababa kamii yoo ta'e this is due to leadership failure dhukkubni kuni Decemberii dhuma kan inni barame haga dhufee March kunogaa walakkaa kana ga'utti dhukkubni sun biyya sana galeera jedhamee jalqabaaf hin argamne ture yoo xinnaate gara ji'a lamaa olii jechuudha mootummaan biyya sanaa ni qoosee jechuudha I don't know egaa takka import gochuullee barbaadanii kan si jechisiisutu jira to that extent shakkisiisa maaliif humna kee beekuu qabdaa taa'umsa biyya kee resourcii kee economy keessa jirtu political situationii keessa jirtu akkaataatti uummanni sun socho'u wantootni kun hundumtuu balaa guddaadhaaf biyya sana saaxiluu akka danda'an dursaan barbaaduutu fi of eeggannaan guddaan ta'uu malu sireeslaatii boundary kee daftee cuftee balaliinsa adda addaa ofirraa dhaabdee kan fagoodhaa dhufu dandaftee kwarantaayinii gashitee torbee lamaaf ta'u hordoftee qulqulleeffattee akka gara biyyaatti isa seenu kana seensisu guyyaa Jaanuwaarii irraa kaasee yookaan Jaanuwaarii walakkaa irraa kaasee yoo xiqqaate Feebruwaarii irraa kaasee godhamuu mala ture. So amma garuu hedduu leetiidha. Dhukkubni kun amma kan riippoortir ta'aa jiru 12dha. 12 immoo 12 isa jedhu garuu inni gaaffii guddaa jala galuu qabaa kan jedhuun sii kaasa itti deebina tarii bal'inaan dubbachuu waan dandeenyuuf. Tole galatooma ayyeen daawwattoota keenya daawwachaatti kan jirtan tamsaasa kallattiin isiniif darbaatti kan jiru Oromoo Diiyaasporaa Miidiyaadha hayyoon yookiis ogeeyyoonni fayyaa waliin mariisisaatti jiru immoo yookiis dubbachaatti jiru Dr.Obsaa Hassan haala wal fakkaatuun Dr.Caalaa Abdiisaa waliin Dr.Caalaa Abdiisaa biyya sana keessatti keessumaa sadarkaa hospitaala hoogganuurra darbe hanga yuunivarsiitiitti barsiisuudhaan qorannoo garaagaraa nama taasisaa ture waan ta'eef qabatamatti wanta sana nuuf kaasa. Dr.Obsaan egaa barnoota isaa sadarkaa lammaffaadhaa kaasee hanga meedikaal dooktarii ta'utti asuma biyya Ameerikaatti barate garuu waan saba isaa lammii isaa itti siiqinsaan hojjetuuf odeeffannoo hin qabu jennee dubbachuun nama rakkisa. Haa ta'u garuu Dr.Obsaa gaaffima warra Ameerikaa kanan gaafadha. Hunduma keenyatu yaaddoo keessa jira sabateef Dr.Obsaa kan Oromiyaatti dhumma irratti dhaamsa keessi gaafadha amma kallattii sanatti hin darbu garuu waan tokkoon si gaafadha waa'ee biyya keessa jirru kana fakkeenyaaf nuni as Oromiyaatti keessa kan nuyi jirru jenna egaa gaggeessaan keenya immoo akka communitytti sidhayyuu ati immoo egaa hospitaala keessaas rakkoo kana challenge gochaatti oolta yookiis fala kennuudhaaf fiffiigaatti oolta. Kaleessumayyuu bilbilaa walitti haasa'uudhaaf yaallee walitti dubbachuun rakkoo ture baay'ee hojiitti qabamtee ture. Mee haa ta'u haalli qabatamatti Minisootaa keessa jiru maaltu jira bulchaan biyyittii yookiis immoo tiim waarsis wantoota tokko beeksisaniiru waan amma Dooktar Caalaan kaase jechuudha manatti of to'achuu kan jedhu gama sanaan akka waldaa hawaasa Oromootti maaltu jira akka Awurooppaatti maaltu jira. Maaliif gorsita maaliif dhaamta saba baay'ee yeroo hedduu dhamaatu kanaaf maal dhaamtame? Fayyaade akka carraa ta'etti boordii waldaa hawaasa Oromoo keessan jira. San qofaa miti ammas gadaan Dr. Masfin Ittaanaa dhumee Oromoo Health Professional Association anarratti hafe. Ammaan tana baatii tana April 11 konferensii Atlantatti goonee baalli gadaa namatti aanu dabarsinuutu sababa COVID-19 konferensii sanillee ammaaf jijjiirre guyyaan nama duraan hin qabamne gaafa duraan nu beeksifna. Gaafa sanitti pirezidaantummaa
executive team yookiin koree hojii gaggeessituu Ayooppaa baalli siinan dabarsa. Sanitti aanu boordii waldaa hawaasa Oromoo illee ammaan tana ji'oota 8 booda tarmiin yookiin gadaan kun inni dhuma. Kana wanniin kaasee fi akkuma carraa ta'eeti waliin kun hundinuu irratti walitti qabame. Haa ta'uti hojiin kiyya hospitaala keessa torbaan tokko hojjedheen torbaan tokko lafa jira. Yeroo magabaabduu sanirraa yeroo lafa jiru hawaasa kanaaf waan hin danda'u gumaachaa jira. Ammas dagaleen tiyya Aishaanalii qeeroo mana keessaa lama qabnus nurraa qaba. Gargaarsuma isiitiin kan wanni kun hundinuu godhamaa jiru. Haa ta'uti gaafii ati na gaafatu deebisuudhaaf murna lamattiin baasaa tokko ka bulchaan kutaa Minnesota Team Walls kaleessa press conference yookiin ibsa miidiyaadhaaf kan irratti uggura isaan lafa kaanitti gadseenna. Eega san jenne booda immoo akka waldaa hawaasa Oromootti maal godhu jirraa ka jedhu seenne tarii achumaan wal faana baasuudhaaf akka ogeeyyii fayyaa Oromootti duula nuti waan kana tamsaasisa isaa gabaabsuudhaaf hawaasa keenyaaf wanni qopheessinee jiru akkuma amma iskiriinii irra keessatti dubbanna akkasitti tartiiba san yoo deemne gaarii na fakkaata. Bulchaan Minisootaadhaa Team Walls kaleessa gabbahee gartee wanni kuni balballi isaa hedduu hammaatee jira. Ameerikaa keessaa ammaan tana lakkoofsaan mirkanaa'ee kan jiru 1,000 seenee jira. Immoo Ameerikaa keessaa lubbuun namaa kan tarte dhibbeentaa keessa jiranii. Wanni mirkanaa'ee jennu namoonni asxaa COVID-19 qabu harka 100 keessaa 80 ol ifitti hin beeku taayoo fi beekallee mallattoolee xixiqqoodha qaba. Hedduun isaanii ammaas hanquu karaa laaboraatooriitiin jirtuuf jecha tasti ta'anii yookiin laalamanii mirkanoofne. Kanaafuu keeziin Ameerikaa irraa lakkoofsi gabaafamaa jiru kunuu is understatement xiqqaadha. Akka shalaggii warra saayintistootaatii fi akka warra ogeeyyii fayyaatti sanii ol jenneeti tilmaamna. Haa ta'uti wanni gaariin saffisaan haa dabru malee lubbuun ajjechaan inni itti fufaa jiru amma dura gartee akka alaarmii reetiin fi saniif rabbiif galata galchaa haa jennuuti lubbuun namaa ka dabraa jirtu lubbuun takkaa'uu guddoodha. Keessattuu nama urmiin deemtee rakkoo dhukkuba waaroo qabuun isaaniitu hedduu miidhamaa jiranii. Vaayirasiin kun immoo ilma namaa hundaa'uu qaba. Ka fayyaa qabu xiqqaayilaa guddaatti rakkoo qabu hundaa'uu ni qaba. Sanumaa wal qabateeti bulchaan Minisootaadhaan kaleessa gabbahee stay at home mana taa'uu waan qabaniif yoo haajaan jabduun jiraatte immoo haajaa jabduudha yoo kan gabba'uun dirqama taate dirqama gabbaasu sanillee lafa kaanii jiranii mee siif ergeen jira iticha waan san irratti maxxansuu fi dandeessa. Gabaabumatti yoo haajaan jabduun nama baafte malee akka gadi hin baane yoo gabbaanillee sababa qabaachuu akka qabaniif kana dubbatee jira. Sanii keessattuu jiraattota Minisootatii fi uummata Ameerikaa keessa jiru fakkirratti yoo maxxansitee agarsiifte gaariin jaanutillee yeroodha nutti dhukkubsanna. Akka hawaasaatiin maal godhaa jirra kan jetteef COVID-19 dhukkuba qofaa miti karaa ikoonomiitii fi jiruu ilma namaatti illee miidhaa geesseetu jira. Sunis maali namni daldala meeqa cufeetu jira. Hawaasni keenya hawaasa baqataa biyya akka lammaffaa qubatee biyya tana Oromiyaa xiqqaa jennuun malee hedduun keenya service sector keessa hojjenna. Hoggaa sanirra hojjennu namni dura hojii san dhabu nama keenya. Sunis maali nama gartee taaksii oofisaa nama reestooraantii qabuu fi wantoota adda addaa keessa hojjetan kan maanta uggura kanaaf jecha manatti hafan miidhaan inni geessu miidhaa ikoonomiitii kun ammas anxiety yookiin yaaddoo keessa nama galcha. Kana hundaa'uu hawaasni keenya irraa dandamachuudhaaf maal godhuu qaba ka jedhu dheengadda guyyaa isniina galgala jechuudha. Boordii waldaa hawaasa Oromootii fi
gaggeessitoonni iddoo amantaa walgahii godhannee turre yaaddoo hawaasa keessa jirus wal barsiifnee karaa keenyaan maal akka godhaa jirrus walitti himnee har'a galgala kanatti illee walitti deebi'uuf teenya. Sanis maalii waliifirraa yoo namni dalagaa irraa dhaabbate ta'e dalagaa unemployment insurance yookiin hanga mana jiru kana waan ittiin jiraatu akkaataatti argatu karaa mootummaatiin maali haala kan uummata mijeessuu qabna. Namni ammaas dhiibbaa COVID-19 hulaa daldala isaa cufate dandamoota haala ittiin dandamachuu danda'u maali wanni karaa koominitiin gargaaruu dandeenyu faja'u kan hoggaa jennuutti maallaqa baasee namaa kannaaf osoo hin ta'in humna akkasii qabnaa osoo hin ta'in hulee seenanii irraa argachuu danda'an uummataaf mijeessuudha. Kun ammaas odeeffannoo garaagaraa uummataaf tamsaasu manguddoota keenya gartee mana galee afaanillee hedduu hin beekne tajaajila isaan argachuu qaban sanfaa mijeessuudhaa fi dimshaashumatti waan hedduudha karaa hawaasaatiin uummata keenyaaf hiruuf teenyu yeroon tuni yeroo cimtuudha. Sanuma wal qabsiisee akka ogeessota fayyaatti immoo namni bilbila tokko qopheessinee jirra kutaa Ameerikaa kaabaa keessaa biyya Ameerikaa keessatti kunis maali lakkoofsa 1877 562 duwwaa bilbilanii yaaddoo isaaniitii fi gaafii qaban bilbilanii bilbila sanirratti dhaamsanuu dhiisanii hoggaa dhaamsa dhiisan immoo maqaa isaaniitiif telefoona dhiisanii amma warra tola ooltummaadhaan doktorotaa fi physician assistant, pharmacist, nurses, mental health warra hojjetu yeroo fi wareegee telefoona kana bilbilee hoggaa isin bilbiltan isinii deebisee yaaddoo teessaniif gaafilee teessan hanga danda'anitti isin tajaajiluuf qophaa'aniitu jira. San qofaa miti madda yookiin riisoorsii adda addaa immoo hanga danda'ametti iddoo isin jirtan magaalaa haa ta'u kaawuntii yookiin sadarkaa isteetaatti waan tokko isin mijeessuudhaaf yaalii godhuu fi kana godhaa jirra. Dr.Caalaa Abdiisaanis akka biyya isaan keessa jiraniif wanni kanaatu yoo kan mijeessu taate nu wajjin wal qunnamanii akka irratti hojjetan. Biyya Kanadaatti illee akkasumatti local chapter yookiin dameedha qabna. Dameen sun yoo irratti kan hojjetu taate waan kana fa'aa akkasitti mijeessinu yaalii goonaa. Kunis maali yeroo COVID-19 vaayirasii ilma namaa qabu immoo yaaddoon waan kanaan deemtu nama keenya akkam baareessinee fi nuti warri afaan kana dubbattuu fi hawaasa keenya aadaa isaa afaan isaa warri beeku immoo ammallee amantiinis waan jiru nu amanan jennee trust is very important. Nu amanan jennee waan abdannuuf odeeffata qulqulluu karaa CDC Center for Disease Control Ameerikaadhaa magaalaa Atlantaa jiru mootummaa Ameerikaa isaan uummata expert ta'e uummata beekamoo mindaawechi keessa hojjetu information kana walitti dhufee achi kaa'u isaan san achirraa odeeffannoo kana qalalchine kana hawaasa keenyaaf ta'uu gabbuufne afaan keenyaan itti himu. Ammallee goreen ogeeyyii keenya garee sabquunnamtiitii fi garee information kana qalaltee qopheessitee afaan Oromoo jijjiirtee yeroodhaan maxxansitu lafa kaayyannee jirra. Dhugumatti yeroon tun yeroo silaa ilmi namaa waliif birmatu hawaasni keenyalleen ogeessonni keenyalleen akka waliif dhufee ani amma akka durataa haa ta'u malee akkuma qindee isaa tokkooti malee nama na caalaa hojjetuutu jira. Uummata kanallee akkuma galateeffachuun barbaada. Hawaasa keenya hanga danda'anitti abdiitti horuu ammoo abdiin jirre osoo hin ta'in dhugaarratti hundeessee uummata keenya sanirra dhaabbatanii odeeffannoo barbaachistuudhaaf qopheessanii uummata keenya tajaajiluu isaaniitiif asumaaniin galateeffachuu barbaada. Wanni jiru maal immaas akka amantii kiyyaatti namni bira dabree dirqama ollummaa qabaa, obbolummaa qabaa, tasabummaallee qabna. Hawaasa kana warra keessaa barate taane dirqama qabna. Keessattuu hawaasa keenya biyya keessaa hiyyummaan akka malee itti hiitee jirtu nama miliyoona 15 ammaas dukkana karaa intarneetii dhabuu fi hanquu telefoonaatiin waan jiru kanallee akkuma duula feesbuuk irratti galchanitti yeroodhaan deebinee waan kana faana buune uummanni keenya sun rakkoon siyaasaa jiraatullee amma immoo waan ilma namaa karaa fayyaatiin dhiibbaa social determinant of health waan jennuutu jira.
keessattuu amma kan dhiibbaan jechuun akka kaatufaadhaaf duula addaa godhaa jirra. Waan poolitikaadha warri poolitikaa furachuu qabaa nuti warri ogeeyyii fayyaa uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf yeroo adda addaa miidiyaa irratti ni haasofna. Kanumaan si maqaa heddummeesseetiin bal'isee dubbadhee yoo kana keessaa wanni ati qulqulleeffachuu jiraatu. Guddaa galatoomi Dooktar ayyan daawwattoota keenyaa egaa amma kan dhageessanii dhaamsa Dr.Obsaa Hassan akka pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo yookiis immoo pirezidaantii IHOP waldaa ogeessota fayyaa idil addunyaa Oromootti dhaamedha. Isa kana bu'uura godhachuun namoonni odeeffannoo barbaadanii kutaa biyya kamiyyuu jiraattanii isaanii bilbiluu dandeessu. Isaan dirqama nama Ameerikaa keessa jiraatu yookiis kaaba Ameerikaa ta'uu hin qabdanii bilbiluudhaaf akkuma isaan jedhan immoo egaa kan isin kennuu qabdanii maqaa keessanii gaaffii keessanii lakkoofsa bilbila keessanii isaaniif kennitu jechuudha. Kana bu'uura godhachuun isiniif bilbiluu lakkoofsi iskiriinii keenya gara gadii kanarratti kan deemaa jiru irratti argaatti jiru waldaa ogeessota fayyaa idil addunyaa kan jedhu. Kana jechuun +1 yookiis ida'uu tokko 877522330 afaanuma keessaniin fayyadamuu dandeessu jechuudha yookiis afaanuma Oromoon bilbiltuu isaanumaan kan kallattiidhaan dhaamsa keessan kaa'uu dandeessu. Isa booda haala yeroon isaaniif eeyyamuun isiniif deebisu. Kanaaf waan ogummaa rakkoo hubannoo dhabuudhaan miidhamuu hin qabnu isuma jedhuufan kaase wanta kana. Mee Dr.Obsaa gara keettan deebi'a Dr.Caalaa gaaffiif deebii keenya gara xumuruutti deemnaa sa'aatiin nuti eegallee sa'aatii namoonni baay'een nu daawwachuu danda'anirra miti haa ta'u garuu namni kamiyyuu dhaamsa keessan dhaga'uudhaa danda'a. Isa dura garuu Dr.Obsaan gaaffii kana akkanaaf qabattuun barbaada. Dhimmi COVID-19 yookiis immoo koronaa vaayirasii kuni biyya akka keenya biyyattii taateef miti. Biyyootuma warra lixaa yookiis immoo biyyuma nuyi jiraannu kanaafuu yaaddoo guddaa ta'eera. Haa ta'u garuu odeeffannoo kana sa'aatiirraa gara sa'aatiitti abdeet godhu egaa amma ati egaa amma hospitaala keessatti meedikaal dooktarii taateeti kanatti hojjettu namoota hedduu yaalta. Yeroo adda addaa odeeffannoo yeroo irraa yerootti eekennii isaanii irratti abdeet godhu jechuun hojjetaan achi keessaa hin dhaga'a. Miidiyaalee irrattis gabarnanii yookiis bulchitoonni ba'anii ibsa garaagaraa kennu. Fakkeenyaaf tiim warri yoo fudhanne bulchaa Minisootaadha. Gaardiinsaa yookiis eegduunsaa koronaa kanaan qabamuu sababa beekaniif manatti of tiksanii garuu miidiyaadhaan yeroo hunda odeeffannoo kennaatti jiru. Biyya keenya yoo fudhanne biyya Oromiyaa addatti immoo gama lixaaf gama Gujii yoo ilaalle uummanni kun tajaajila bilbilaa hin qabu, tajaajila intarneetii hin qabu, akkasuma immoo tajaajilli ibsaas hin jiru gama televezyiiniidhaan odeeffannoo kan dhagahu. Odeeffannoon kun yoo isaan hin dhaqqabne immoo rakkoo jabduu keessa galuu danda'u. Kana faana wal qabsiisee egaa waan sa'aatti jiru kana namumti dhibee vaayirasii kanaa qabu magaalaa Naqqamtee keessatti argame kan jedhutu haasa'amaatti jira. Gama sana immoo bilbilis ta'e intarneetiin hin jiru. Akka ilma Oromoottis ta'e akka itti gaafatamaa waldaa hawaasa Oromoo yookiis immoo akka IHOP dhimma Oromoof Oromiyaa hojjenna jettanii biyya bakkeetti hundooftanii kanatti dhaamsa maalii qabdaa maal gorsita mootummaa biyya sanaa akka rakkoo kana furuudhaafi. Isuma kanan gabaabinaan akkanaa dhaamtuun barbaada. Isinoo akka waldaa hawaasa Oromoottis ta'e akka IHOPaatti waanuma dura Dooktar Caalaan kaasee sana qabatamatti hojiirra ture waan ta'eef maaskii yookiis immoo golgaa asitti godhannu kana argachuufuu N95 kanayyuu haa ta'u sanumayyuu rakkoo jabduutu ture. Amma immoo caalmaatti rakkoon kun jabaadha kan jedhu kaasee sanarratti waanuma xiqqoo ishee gumaachuu waan karoorsitan qabdu tarii egaa dhiifama gaaffiin koo kun yoo gaaffii dogongoraa ta'e garuu gaafachuun waan hin qabuuf na of kolchi. Maal gootee ati hojjettu egaa hojii man bule sa'aatii 16 hojjedhee dhufee waan itti fakkaate gochaa man jiratis akkasuma dadhabdee hojjechaa jira garuu maal gochaa jirtu waldaadhaan jirtu sabateef Dr.Obsaan yaada kana naa qabatu Dr. Caalaa haala qabatamatti biyya keenya keessa jiruu fi odeeffannoon addaan cituusaa bu'uura godhattee akka ilma Oromoo tokkootti dhaamsa maalii qabda yookiin ergaa maalii qabda? Dhimmi kun dhimma jireenyaati malee dhimma siyaasaas miti, dhimma amantiis miti. Dhimmi kun dhimma jiraachuuf du'uu jedhu warri OPDO gaafa lubbuun isaan huutee qabdu kaleessa hin gadde jechuudha. It's all about life and days. Hanga sabatee kanarratti dhaamsa maalii qabda? Kanumaan gaaffiif deebii keenya xumurraa Dr.Obsaan itti yaada konaa qabadhu sanumaa naa xumur. Dr. Caalaa. Anarraa eegalte, okay. Baay'ee galatoomii
Pandemikii maal saayikooloojistii pandemikii tokkotu waa barreessa ture. Pandemikii jechuun egaa dhukkuba hamaa kanaa fi akka malee bittinnaa'udha. Maal jedhaa? A pandemic can be spread or contained. The behavior of the people can be managed by information. Pandemikii kana yookaan dhukkuba akka kanaa bittinneessuus ta'e to'achuu kanatti dandeessu amala uummataa jijjiiruudha jechuudha. Amala uummataa jijjiiruun immoo meeshaan tokkichi jiru odeeffannoodha jechuudha. Kanaaf silaa wanna jenne sana tuttuqneerraa carraa guddaa biyyi sun qabdu duraan of to'achuu ture hin taane amma edda seenee maaltu ta'aa jiraasa jedhu isuma argaa jirrudha. Keessumaallee naannoolees wal bira qabnee ilaaluu dandeenya. Har'a warrootni akka Eertiraallee maal akka godhaa jiranii riippoortotni hedduun ba'aa jiru. Waan hunda cufaniitu jiru. Naannoo biyya sanaa keessaa immoo gaafa ilaaltu naannoon yeroo hunda siyaasas haa ta'u, miidhaa adda addaas haa ta'u, kunoo egaa dhukkuba adda addaas fudhachuudhaan haa ta'u, kan miidhamuu fi kan immoo yeroo hunda safe side qabatee jiru yoo ilaalle har'a naannoo Tigraayii fi naannoo Oromiyaa gidduu garaagarummaa jiru ifadhaa guddaadha. Maaltu akka ta'aa jiru walitti barbaachisu. Garuu kana hunda keessa gallee dubbachuun akkaan jabaadha. Kana booda ani waan ani jechuu danda'u odeeffannoo dhorkachuu jechuun uummanni kun uumaa akka hubanne barbaadu jechuudha. Uummanni kun akka uumaa hubanne barbaadu jechuun akka hin dhageenye tasumaa barbaadu jechuun immoo uummanni kun haaduu jechuudha gabaabumatti jechuudha. Haadhumuu jechuudha. Egaa kuni an akka gootti yakkadha. Yakka dhala namaa irratti raawwatamudha. Naagalaa kallattii hedduudhaa yakki baay'eetu raawwatama jira. Kunis adda mineedhanii matti fuuni gaarii miti garuu. Haa ta'u egaa isa kana akka gochuu warra kana godhee fi dhaamsanii qabu. Kuni addunyaama keessatti waan hedduu nama qaanessuuf jabaadha. Kanaaf odeeffannoo dafanii gadhiisuu fi akkaataa itti uummanni waan kana hubatuu fi akkaataa itti uummanni waan kanatti ejjennoo fudhatu jijjiiruun odeeffannoo qofaan danda'ama jechuudha. Haala odeeffannoo itti laatamaa jiru kana faakti magaaluma Finfinnee keessatti iyyuu warra jiraatuuf akkamii seedu innuu ga'aa mini ammallee namni akka adda addaatti hubataa jira. Tokkotu dheengadda kana waa gaafatuun karaa irratti dhagayeera beekeera jedhee waa'ee koronaa afaan Amaariffaan gaafatuuni. Koondamiidha. Koondamii fayyadamuu qaba namni kamiyyuu. Kana dabarran abbaatu ofitti fidee siigalee ammayyuu akka HIV faatti kan hubataa jirantu jechuudha. Finfinnee walakkaa ta'an. Kanaaf uummata keenya warra baadiyyaa jiru immoo koronaa kan jedhamu quba hin qabani. Amma waan ati jette kanaan odeeffannoo hordofaan ture. Akkamte irratti wanta ta'aa jiru hordofaan ture. Namni tokko narsiin tokko shakkamtee jedhamaa ture suni waan qulqullaa'e miti. Garuu dhukkubsataan lama garuu ciisanii jiru. Jarri kuni qabamanii jiru jechuudha. Kuweet irraa dhufteedhu tokko gara biyyaa gara Damdollootu deemtuudha. Garri godaa Damdolloonni haala hamaarra jira jennaan qaqqabte turte. Haala kanaan dhukkubsatteetu ciistee jechuudha. Tokkos akkuma kana kan ciisetu jira. Kan biraan akkuma kana iddoo biyya alaa irraati kan galtee haga beegiitti deemtee beegii irraatii dhukkubni kun itti jabaannaan gara Asoosaa kan deemtee Asoosaa irraa deemtee gara Finfinneetti kan ergamtee amma maatiin isheenis maatii kwaarantiinii galanii ishee yaalirra Finfinnee jirti jedhanii. Egaa haga kana hunda gaafa deemamu Finfinneedhaa kaafamee haga achi ga'amutti konkolaataa meeqa qabatanii uummata meeqa wajjin deemanii edda dhaqanii uummata maatii duukaa akkamitti jiraataa turanii mana yaalaa kan meeqa keessatti qubatanii ogeessota meeqatu saaxilamee waan kun hundi gaafa ilaaltu namni kamiyyuu quba hin qabu jechuudha. Maatiin illee ishee haga ammaatti konkolaataadhaan duukuma gaggeessaa turan jechuudha. Hin beekan odeeffannoo hin qaban koronaama kan jedhamu hin beekan maal taateedha malee maalla koronaan kan jedhuu fi namni qufa'u yeroo kanatti nama qufaurraa namni haga qulqullaa'utti of eeguu qabaa kan jedhamus quba hin qaban jechuudha. Kanaaf haalli kun amma yoo ilaalle baay'ee eenyutti gaafatamaa kanatti godhuu fi dhukkuba amma kana bittinnaa'eef I don't know akkamitti akka ibsinu hin beeknu garuu waan ani jedhuu barbaadu dhaamsanii qabu carraa danda'aniin ammallee paampleetii adda addaa biroosharii adda addaa hojjechuudhaan ijoolleen eegalan jiru. Yuunivarsiitii irraa barattootni deebi'aa jiran jiru.
ijoolleen kun yeroo galanii odeeffannoo gahaa Finfinneetti iddoo jiranitti dhaga'uu hin hafne wanta barreeffame kana qabatanii galanii inumaallee galaniitu taa'uu baatanii barattootni galan kunis ogeessi fayyaa naannoo jiru responsibility ijoollee galan kanaa fudhatee after all balaa kanaaf kan saaxilamu ijoollee uummata dhukaas kan lubbuusaa kennuuf jiru ogeessuma biyya sana jirudha jechuudha. Ogeessi fayyaa kun egaa amma isa dhumaa ba'aan kun guutummaa guutuurratti isa irratti kufeera jechuudha. Kanaaf namni biyya jiru kamiyyuu namni Finfinnee jiruu fi odeeffannoo kana qabu hundi wal ga'ee barreeffama adda addaa haalatti ergaan kun darbu kallattii adda addaadhaan uummata bakka bakkatti dhaqanii manarrallee deemanii haa ta'u walitti qabuun hin danda'amu dhorkaadha. Garuu haga danda'ametti bakka danda'ame hundatti tokko lamaan illee haa ta'u maatii keessaa nama tokko educate gochuudhaan hoomtuu hoomii deemuudhaan riiskii barbaachisee fudhatuudhaan egaa ogeessii fi barataan yuunivarsiitii irraa deebi'uu fi namni barate kamiyyuu lubbuu uummata keenyaa baraaruu qabaan jedha. Kanatti hafetti garuu I don't know egaa eegumsi fayyaa biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa hagam akka kanarratti socho'aa jiru politikaalii kana godhaa irraa sana godhaa irraa isa jedhamutu hin taane practically maaltu ta'aa jira hin beekuu isaanillee itti dhaga'amee dirqama wayii fudhachuu qabuun jedha. Walumaa gala garuu dogoggorri guddaan uumamee jira. Ammoo kan caalu lubbuu baay'ee akka nun galaafanneef namnuu kan danda'e gochuu danda'u qaban jedha. Kanan jedha galatoomna. Haa ta'u Dr. Obsaa gaaffii koo yaada yaada mee sanarratti koomentii nuuf godhi yaada walii galaa achumaan dhaamsa kennuuf dabarsiitii gaaffiif deebii keenyaa xumuru. Fayyaade koronaa vaayirasiin waan addaati. Tuni gartee yeroo ammaan kanaatti addunyaa guutuu raasaa jirtu. Addunyaa silaa warra akka Ameerikaa ka militarily economy fi humna guddaa qabu culturally karaa aadaatiin illee addunyaa tana warra fiixee jaamee ilaalamu kana jilbiifachiisaa jirti. Haa ta'uti carraa kana fayyadamanii biyya teenya tana amma biyya Ameerikaa politikaan keenya very polarized jechuun namni gargar bahee jira. Haa ta'uti san achi dhiisaniiti because this is an unusual time. It requires cooperation waliin tahanii uummanni biyya teenyaa akka kufee biituu tunillee nu harkaa daaraan taane jedhanii yoo laaltan ta'e they just passed $2 trillion stimulus package. 2 trillion jechuun maallaqa laafaa maallaqa xiqqaa maallaqa guddaadha ammaan tana gadhiisanii jechuudha. Kun hundinuu garaagarummaa qaban ofuma qabaniiti leadership yookiin hoogganummaa agarsiisuudhaan biyya tanaaf tattaafataa jiranii. Kan jechuun gocha Donald Trump godhee fi kan namni biraa jedhe kanaan immoo instituutiona qabanii gargaaramanii uummata keenya dhaqqabuu qabna jedhaniiti godhaa jiran. Ilmi namaa dogoggoran dhabu. Amma wanni koronaa vaayirasii kun biyya teenya biyya nama miliyoonii 100 jiru. Biyya ammaas sirni poolitikaadhaa yeroo dheeraadhaaf rooraa ture. Karaa tokko qabsiisuudhaaf wanni kun carraa banee jira. Carraan sun maali? Duula banamee karaa gartee teelee Itoophiyaatiin yommuu tanaan asii baddannootti waliin bilbilute osoo namni sun telefoona kaafne ergaa ergamuuti jira. Ergaan sun afaan Amaaraati. Haa ta'uti akka wanti jamma gaara mul'ataa keessa lafa jannaba jaamutti dhalattee lafti tuni lafa qonnaan bulaati afaan Amaaraan dhageessu jechuudha. Hanga danda'ametti mootummaan biyya sanii carraa kana gargaaramee warroota silaa poolitikaan illee waliin galle kammoo waan kanarratti waliin dhaabbatee akka biyyaatti waliin dhaabbachuu barsiisuudhaan deebii ammaas uummata keenya akka dukkana keessa jirus yeroon tun yeroo poolitikaa lagannee namummaadhaan wal jabeeffannee hojii deemnu jechuudhaan agarsiisuu qabanii akka federaalaatti yaada waaltawaa fi yaada dhugaarratti ergaa dhugaarratti hundoofee uummataaf briefing guyyaa guyyatti dhufanii uummataaf update godhu risoorsii jirtu xiqquma qaban kan mobilaayiz godhanii uummata kana baraaruu irratti hojjetu biyya san keessatti kutaa meeqaatu jira? Kutaa 9 jira jedhama. Oromiyaan guddoodha. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaadha obbo Shimallis Abdiisaa. Uummata miliyoona 15 fasilaa dukkana keessa jiru saniif namni gabbee dubbachuu qabu dura isaa akka bulchiinsaatti isaatu itti gaafatama.
Akkasumatti ammas afaan Oromootiin ganamaa galgala obbo Shimallis Abdiisaa bira itti gaafatamaan Oromiyaa Regional Health Bureau bira taa'ee beeytonni preventionalist warri silaa gartee dhukkuba daddabiraa kana hanqisuu irratti ogummaa qaban isaanii hojii ta'anii uummata abdiis kannaa fi immoo hojii irratti bobba'u naannoo irraa hoggaa karaa godina irraa hanga araddaatti cheenii sana akka gaariitti jabaatanii hojjechuudha. Amma nuti hospitaala nun hojjedhuuf health systemii nuti akka isa hojjennu private Aligna Health System jedhaniini hoggaa dura hojii jalqabnu debriefing yookiin huddle jedhanii walitti dhufanii maal jedhanii tell us amma fakkeenyaadhaan hospitaalistiidha hospitaala keessaan hojjedha 3 good things yookiin story gaarii natti himtu maali wanni gaariin sitti faa barma kaleessa dulaan hojii keessa ture dadhabeetiin galee hoggaan galu warri kiyya nyaata ajaa'ibaa gooteetiin eegee ijoollee wajjin akkanattiin dabarsee waan magartee wal jajjabeessaa kanallee godhaati achi booda maali wanni jijjiirame wal update wal godhaa yookiin waliif brief godhaa dan achi booda waan kaleerraa wanni baranii jira wanni jijjiiramuu qabu jira akkasitti hoggaa nuti warri wajji hojjennu sun akkasitti haasofne hogganaan keenya immoo deebi'eeti hogganaa hospitaalaati wajjin hogganaan hospitaalaa immoo hogganaa siistemii guutuuti wajjin gad ta'anii akkasitti hojjechaa deeman. Deebi'eeti mootummaa hanga sadarkaa Minisootaatti hanga sadarkaa Ameerikaatti maal wanni deemaa jiru hanquu yoo jiraatte hanquu sana akkamitti guunnaa wanni akka gaariitti hojjetamaa jiraatu immoo hospitaala kana qofaa miti hospitaala hedduu waan qabaniif jecha san keessa akkamitti tamsa'a spreading the best practice waan jedhamu akkasitti hojjeta warri biyya kanaa kuni warra biyya keenyaarraa illee sanii abdannaa jechuudha. Walumaa galatti dhaamsi kiyya mootummaan amma hiree qaba. Yeroo takka wanni akkanatti balaan akkanaatuun hiree dhabanti. Amala duraan qaban gartee namni tokko ilaalchaan illee asiin adda ta'e hanga nama san dhabamsiisutti wanni jaamu sun hafee namni kunillee akkuma kiyyatti yaadiin malee lammii tanaaf uummata biyya kanaa tanaaf himaa yaade jedhanii gartee koofiyyaa siyaasaa san lafa ta'anii koofiyyaa ilma namummaatiin walitti siqanii waliin hojjechuu qabanii ammoo sababa siyaasaatiin uummata keenya dhifaa fi ammallee internet irraa kutuu telefoona irraa kutuu suni rakkoo siyaasaa san boruuf bulfannee uummata leexaa jiruuf wanti kun gadhiifamuu qaba. Sammalee maas biyyi keenya biyya hiyyeessaa biyyi hiyyeessuun akka biyyaatti hiyyummaa osoo hin ta'in akka gartee hojii wallaaluudhaan itti hojjechuu wallaaluudhaan hoogganummaa wallaaluudhaan wallaalli ilma namaa keessatti jiraachuun hammeenya hin qabu. Immoo wallaala saniin ni beeyna jaaniitu immoo dukkana keessa taanuutti hamtu waan taateef yeroo ammaan tanaatti uummanni Itoophiyaa keessaa ba'ee ala jiru beekumsa gahaa qabu biyyuma san keessaa akka gaariitti warra hojjechuudhaaf marxifatee uummata fiitii banaannatee siyaasaa qofa osoo hin ta'in biyyi sun hiyyummaa fi gadadoo jiruu keessaa baatee akka biyya jabduu biyya Afrikaa keessaatti biyyi sun gartee isa gateway to Africa biyya maal isin jaa biyyoota Afrikaatiif keessa hulluuqanii dhaqanii waan taateef jecha biyya United Nationiin African Unioniin dhaaboleen gurguddaan addunyaa keessa jiru waan taateef biyyuma hoggayyuu hiyyummaa fi rakkoo himatu osoo hin taane biyya wayillee oomishee dura deemtu ta'uudhaaf hogganoota bilchaatee fi hogganoota mul'ata qabuuf gaafatti san hundaa'u hogganoota akkasii as baasee oomishuudhaaf sirni bulchiinsaa waaltawaan ta'uu qaba. Sangaa warri ammaa kana aangoo irra jiru carraa kana fayyadamanii rakkoo yeroo hatattamaan hiikamuu qabdu siifanii if duraafillee nuti irra jirra malee borumii dabarraa hoggaa dabarre ilmaan keenyatti ba'aa tana buufachuu qabnu gartee ilmaan keenyaaf waan tokko waan silaa itti isaan itti nu yaadatan biyyi tun bara akkana turteeti waggaa 10 keessatti akkana jijjiiramni gaariin kun dhufe jedhanii waa lafa kaanii dabruu qabanii jedhee dhaamsa dabarsaa fi warri immoo biyya alaa kana keessa jiru keessattuu Ameerikaadha lakkoofsa reefu san hin irraanfatina akka koree bulchiinsa waldaa hawaasa Oromootti hanga dandeenyetti hawaasa keenya gargaaraa jirra. Nu qofaa miti waldaalota hawaasa Oromoo kan magaalaa Ameerikaa keessatti iddoo adda addaa jiranis wal quunnamtii ni qabna. Ala dabree akka
ogeeyyii fayyaatti matootii isaanii walitti qabnee achirratti gaafii waan deemaa jiru kanaas waliin mari'annee akkaataatti information yookiin odeeffannoon qulqulluun qabdu hawaasa keenya hunda keessatti kennuu fi dameen ogeessota keenyaa kan Ohio jirtu, Washington DC, Atlanta, Minnesota fi Californiaadha ciminaan hojjetanii hawaasa keenya keessa gad deebi'anii gartii hawaasa keenya baraaruutti irratti hojjechaa jirra. Hundumaafuu gaasitti nu affeertee haala kana mijeessitee yeroon COVID-19 dhufee silaa manatti duramaa jaan haalli teknooloojii mijeesseeti kunoo anaa Minnesota taa'u Dr.Caalaa Sweden jiru rabbii waliin nu fidee akkanatti hojii haasa'u jirra. Ergaan teenya tun baadiyyaa teenya bikkarraa dhalanne bikka namni horii eegulleen yoo ergaa kan hin dhagaa jenneeti abdanna namoonni waan kanatti carraa harkatee ilaalu jiru qabxiilee 2-3 yoo heddummaate ilaa 10 gaggabaabsanii firoota keenya uummata keenya baadiyyaa keessa jiru aksesiillee hin qabne ni dabarsan jenneetuma yaanna fayyaadhaan jaa anilleen karuma kanaan Dr. Caalaa wajjin wal arguu biyyaafillee carraa gaariidhaan jaa fayyaadhaan. Haa ta'u ayyan daawwattoota keenya gaaffiif deebii keenya asumatti raawwannaa maree waliin taasisaatti kan turre Dr.Obsaa Hassan haaluma wal fakkaatuun Dr.Caalaa Abdiisaa waliin dhimmi nu irratti fuulleffanne immoo keessumaa biyya lafa yookiis qondaaltota olaanoo dabalatee biyyootuma addunyaafuu yaaddoof qormaata guddaa kan ta'e dhimma vaayirasii koronaa irratti ogummaaf muuxannoo qaban danuu nuuf qoodaniiru. Isa kanaanis egaa tokkoof tokko kan isaan jechaa turanii kallattiidhaanis ta'e alkallattiidhaan namni akka namoomaatti of eeggachuu danda'uu qabaadha. Of eeggannoo isa dursaatii talaallii fi yaalii argamuun dhalattidha kan isaan dhaamaa turanii. Maarreen egaa nuyi sa'atii malee gara keessanitti dhufnee namoonni hedduun akka gaafattaniif hiree isiniif hin kennine haa ta'u garuu waan barsiisaa isin bohaarsudha kan isaan ibsaa turanii. Maarreen egaa isinis gara fuulduraatti fuula kana hordofuudhaan waan isaan barsiisan kanarraa immoo akka barattanidha. Yeroo biraa gaaffii yoo qabaattanis gaaffii keessan dhiyeeffachuudhaa dandeessu. Keessumaa akka Ayoopaatti lakkoofsa bilbilaa 1-877 562-2330dhaan bilbiluudhaan odeeffannoo adda addaa argachuu dandeessu. Carraa kanaan garuu dubbii isaanii irraa giddu galeessa godhachuudhaan dhimmi kun yaaddeessaa ta'uu isaarraa kan ka'e dhimma namoomaatii waa'ee kanarratti namoonni biyya bakkee jirru Awuroopaas ta'ee Ameerikaa jirru of course baay'een keenya sa'aatiin nuyi hojjennu gadi bu'eera ta'uu danda'a yookiis maddi galii gadi bu'eera ta'uu danda'a. Haa ta'u garuu warra biyyaarra kanas ta'e sana fooyyama qabna sabateedhaaf oo danda'ame gamtaa mata'eedhaan saba keenyaaf haa birmannuun asumaan dhaamsa qophii kooti. Maarreen egaa warra isa kan immoo Ayooppaanis Dr.Obsaanas jira egaa hoogganaa olaanaa dhaaba sanaatii Dr. Masilfaa Naayoomiifaa Dr. Nuwediinfaa warreen adda dureen dhimma kanarratti hojjechaa jira waan ta'eef yaada kana isaanis ima deeggaru kan jedhu yaada. Mee Dr.Obsaanfaa yaada kana qindeessaatii bifa goofandiidhaanis ta'u waan tokkodhaan yoo xiqqaate waanuma xiqqoo Oromiyaan bal'oodha wal ga'uun ni rakkisa dhugaadha. Haa ta'u garuu waanuma xiqqoo ishee sabni keenya akka gumaachaniif akka hojjettanii waldaa hawaasa Oromoo faana dhaamsa kooti. Daawwattoota keenya waan hordoftaniif galata guddaa argadha. Yeroo biraa qophii biroodhaan wal geenya. Yeroo gaarii gaaffiif deebii keenya asumatti xumurraa ani tichaa guddataan ture nagaatti.